Naayijeriyaatti qopheessaan fiilmii beekamaan Poolkaast fiilmii isa haaraa Just the Two of Us jedhu xumuraa jira. Piroojeektiin isaa kun ji'a eebilaa keessa akka gadhiifamu kan himu Kaast sadarkaa guddaarra ga'a jedheen abdadhaa jala. Seenaan isaa irra guddeessaan jaalalawwan lama irratti kan xiyyeeffatee fi adeemsa akkamii keessa akka darban gadi bu'uu fi ol ba'uu irra caalaa gosoota bu'aa ba'ii namoonni hariiroo jaalalaa keessatti dabarsanudha. Barataa barnoota xiinsammuu duraanii kan ta'e Poolkaast hojii fiilmii isaa isa duraa kan dhiyeesse bara 2019 gama fiilmiilee qophaa'aniin indastiriin fiilmii Naayijeriyaa yookaan Nooliwud fiilmii Hindiitti aanuun sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu waggaatti fiilmiiwwan kumaatamootaan qopheessa. Ji'a muddee keessa fiilmiin Naayijeriyaa A Tribe Called Judah jedhamu akka biyyaatti fiilmii isa jalqabaa maallaqa Naayijeriyaa naayiraa biliyoonii 1 yookiin doolara Ameerikaa miliyoonii 1.1 argateedha. Fiilmiin Naayijeriyaa maqaa Lionheart jedhamuun beekamu kan Genevieve Naajiniin qajeelfame bara 2019tti fiilmii jalqabaa kan Naayijeriyaa Netflix irratti tamsaafame qopheessitoota fiilmii Naayijeriyaaf kaka'umsa guddaa kenneeraafi jala Poolkaast. Nuti dhugumatti karaa raabsaa akkasiin qabnu turre. Garuu erga Genevieve dhuftee Lionheart hojjattee fi balbala Netflix akkasumas kanneen biroo banee as kaasee namoonni carraa biraa akka ilaalan taasiseera. Qopheessitoonni fiilmii garuu ammallee maallaqa argachuun qormaata ta'uu himuun mootummaan Naayijeriyaa fi dhaabbileen faayinaansii indastirii fiilmii irra caalaatti investimentii akka gaggeessan barbaadu. Philips Omer ogeessa siinimaatogiraafiiti. Gama siinimaatotiksiin siinimaatogiraafiin ibsaa sagalee diizaayinii irratti faallaa isa duraan fooyya'insaatu jira. Kaameeraa argatta, iskiriiptii yookaan seenaa qabxiilee argattee ni waraabda. Bu'aanii fi gabaan fiilmii guddachaa jiru qopheessitoota fiilmii akka Poolkaastii fi lammiilee Naayijeriyaa miiliyoonaan lakkaa'aman kanneen fiilmii gaarii daawwachuuf eegaa jiraniif oduu gammachiisaadha jedha gabaasni Tiimootii Obiezu Naayijeriyaa Abujaarraa sagalee Ameerikaaf erge.